eegaan abidabee jiruu lafarratti garaa gajiitiin seenaa nagayatti. Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network. Kun torbaanitti yeroo tokko karaa Oborraa Global Networkiin kan isin bira gahu qophii gola seenaati. Gola seenaa keenya irraa keessatti barreessaa aartii Oromoo fi hayyuu seenaa Oromoo kan ta'e Seenaa Abdii Qophee kan isin biraan geenyu ta'a. Isin keessummeessuun isin waliin kan turu Ambadhaasaa Jaafari. Hamma xumura qophii keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya. Hayyuu Oromoo Abdii Qophee bara 1939 Oromiyaa Bahaa Harargee Ona Oborraa Dadarratti dhalatee guddate. Maqaan Abdii kan warri baaseef Abdullaah Maammaa Yuusuf hoggaa ta'u jaalalarraa gabaabsanii Abdii jedhaniin. Qopheen kan moggeeffammoo yeroo muummee barnoota seenaa waggaa lamaffaa baratu sababa mootummaa Haayile Sillaasee irratti fincila kaafte jedhuun Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'amee Abubakar Musaa waliin raadiyoo Hararitti kontoraataan qacaramuun qophii afaan Oromoo qopheessuu eegaletti uummanni maqaa qosaa kana moggaaseef. Kunis qophii afaan Oromoo jechuun raadiyoo Hararraa dabarsee uummata hamilee ibsaa Abdii itti waraabaa tureef uummanni Abdii Qophee jedhee itti moggaase. Abdii yeroo dirra dhawaa turetti mootummaa Dargiin hidhamaa gidirfamaa ture. Yeroo hidhaa bahutti hidhaa dhaabbii oliif gad socho'uun namatti dabalamuu hin dandeenye. Burtukaanni bulchooyaa kafannoo jiru kana faa sirbaa amma adinaan hin beekamu kun sirbii. Yaadni koo sirbaa bakka sirbisaa sirbuma babbareedaa kana sirba wanni illaan seentee agibeessitee darbuu malee lamuun toltu deebitee jira. Afaan Oromoo jajjabaa kana wallisaa jechuudha. Kanuma gabaatii takka guuteenyuun mana hidhaatii bee. Amataan haddiidhaa marxoo akkas seenee naaf fidan dardarri. Guna fidan jimaas isaanumaa bitaa fi maangootii jetanaaf numa bitaniif. Torbaan tokko na dhibdee dubbiin tun. Maali inni kun dalagaan qabu akkanatti isin dandeessanii naan jee Shamshaddiin ilmi sun haati barniin heerumetteef qabdeessan kana ammaif qabiif naan jee. Hayi duuba gaafa san goofataa fi injee duuba nama nan beekne akkamittiin if qabaaf injee ni maree. Amma turree gaa hiriyaanti jesan ganda inni galu san galtii na afeerteetiin dhaqu jaalataa takka gun dhaqu. Isaafis himaniif jiran akkan isin jette jaarine. Hogguu mirqaadhaan sirbumaan an fadhu san sirba inni kun. Sigalee haala saniini oqqaa ol barree. Hireen tiyya jalloon waan hundeessite karaa irratti buutee guyyaa tokko naan qajeeltu jechuun carraasaa hifata. Takkaan immoo uummataaf jiraachuusaa akkaan itti boonettuun hin boona. Hireen koonaaf caalti siqee jedhee of jajjabeessa. Abdiin sirboota hedduu barreesse. Garuu walaloon Abdii wallee qofaa miti. Walaloo Abdii falaasama seenaa, siyaasa, duudhaa fi jiruuf jireenya uummata Oromooti. Abdiin nama sammuu isaa keessatti yaada tokko kalaqee deebi'ee yaada san wajjin wal morku. Abdiin nama jaalala hidhee deebi'ee walabaan baasu. Fakkeenyaaf sirba aartistii Adamaaruun bifa sagaleetiin qopheesse kanamee haalallu. Gaaf tokko namiite jaalalti daguutti dhaqeetiin himadhe dhaddacha heeraatti. Baalamu nuu qabe abbaan dhaddachaati. Naafisii kamoohu nu eegaa walitti sirba jedhu kana barreessee deebi'ee ammaas yaaduma kana akkana jechuun diige. Jaalalti mootii mataa ofitti
heeraa fi seera namaatti hin bultu na harkaa baatee dho'ifachuun taatu jechuun ibse. Takkammoo namoota yeroo harkaa qaban nama waliin nyaatanii yeroo rakkoo nama gatan dugda garagalaniittis gaduma taa'ee itti walaleessa. Egaa Abdii Qopheen weellisaa, barreessaa walaloo sirbaa, taphataa meeshaa muuziqaa, qorataa seenaa Oromoo, mul'isaa eenyummaa Oromooti. Inumaayyuu nama Oromoof dhalatee Oromoof jiraatee du'e kan seenaan isaa hin dubbannee fi hin jajamne ta'uunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Weellistoota Oromoo guutummaan Oromiyaa keessatti aartii Oromoo guddisaa turan cinaa goototaa seenaansaa baay'ee hin kaafamne, baay'ee hin jajamnes. Weellistoota Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti aartii Oromoo guddisaa turan cinaa goototaa seenaansaa baay'ee hin leellifamne kanaatu jira. Mee walaloo sirbaa yookiin kaasitoota inni namootaaf kenne hangam qoranne kan jedhu waliin haa ilaallu. Weellisaa Kadiir Sa'idiif kaaseta 10 walaloo sirbaa barreessee kan kenneef Abdii Qopheen ragaa Kadiir Sa'id gaafii fi deebii Oromoo TV waliin godhe irratti dubbate. Namni waan barreessu Abdii Umar Yusufi inni illee Rabbi irraa ta'u maqaa kanan jaalatu beektaa maqaa Abdii Qophee jedhan kanan jaalatu. Qopheen tun manaan an keessa dalaguu ture malee abbaa kiyyaa miti siin jaa. Rabbi irraa ta'u dhufi eegaan isa harka dhiboo daguufuun na mudatti hin jirtu sirba keessatti. Waan inni barreessee as kenne ana ammaa yadalootti dalaga. Amma bar'uutiin abdiin qaba. Karaa yadalootiin anaa jira. Haalli jiruudhaan hanga addaan nun baasinitti akkuma addaan faffacaanetti innis garaa dachiitti galee Rabbi ramtaa godhuufi karoora hedduudhaan qabaachuu ture gaafa Rabbiin nu jiraachisee gaafa abdii walitti deebine waa hedduu waan abdii wajjin dalagutaniin karoorfadhee ture sunis karatti hafte tanuma dabarteettiin isa yaadadha jechuufiin abdiin ammoo akkuma nama narraa du'eeti maan akkasumatti hin beekani kabiraa gaamee aasaa hanga himatu abbaan beeka abdiin anaaf barsiisaa kiyyaasi barreessaa kiyyaasi nama narra guddaati obboleessa narra guddaatiisi barreessuu qofa osoo hin tahin yeedaloo tan hoggaan dalagu isa biratti hin dalaga bakka tan akkana godhu naan jedha gadhiisi mee naan jedha gadiin dhiisa gaddeebisa jedha gadiin deebisa muuxannoo kana isaan naa kenne dura wallee abdiin katabee naa kenne keessaa shimbira ayyaantu gargar ba'uu nama jaaja hamaa jaalaloo lameeni fonkoo moggaa muree hambisee fagootti yaabutoo dhabummaan fonkoo na qunnamsiisii galatanaa ta'ee siif dhihoodhaati fagoonii shimbira ayyaantu guyyaa duraa walleen abdinaa kenne tanaan achirraa eegalee gaamma Abdii Qopheen shimbira ayyaantu irraa eegalee yaade dhugumatti onneerraa anaati wal jaalanne namummaan isaa guutum birraan baaree kandu hiriyaa daaddeeja yoom wal garraa yaad waan joollummaa yoomiine gololiyoo imamari gololiyoo imamari kana gaafuu dhiyaasii oduu dharaa dhugoomsitee fi farshoo hanfatanii fi obboleessa hooyaa garaa gudeeti uffata daaree dheebodhee agabee geerarsa adda addaa kana hamma maayyitti Abdii Qophee dhagaa. Weellisaan Abbitee Kabbadaatiif Abbitee kaaseta guutuu qabatee abdii bira deemuun kan ofii dhiisee kan Abdii Qopheen kaaseta tokko guutuu sirboota Nugusuu Taamiraat irra deebi'ee sirbee hunda isaa hojjete sirboota kana Abdii qopheesse. Yaadni koo gama keeti. Harraa geessi Wallaggaa allaattiin dirree dhawaa as kottoo asiin jira halkan guyyaa ciisee sumaa yaada sirboota jedhu Abdii qopheesse. Akkasumas Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaatiifis namni dhugaadhaa kami akeekkadhu naa himi kan jedhu barreessee beekanne. Artistii Almaas Tafarraa kaaseta sirbaa 10 qabdi. Isa keessaa walaloo sirbaa kaaseta 9 Abdii Qopheetu barreessee fi kenne. Ragaan gaafii fi deebii weellistuun tun bara 2002tti taasiftee kan dubbattedha. Weellistuu Aloo Daawwee dhuunfaan kaaseta hedduu hojjettee ragaan isheetu hima. Kaaseta sirboota gareen 4 taanee hojjenna. Abdii Qopheen inni utubaa baandii 4 qallooti jettee yoo ibsitu
weellistoota Oromiyaa bahaa jiran hundaafuu namni inni hin kennineef hin jiru jetti. Alii Birraa fi Mahammad Xawil sirba cidhaa kan isaa irra deebi'anii sirban jetti yoo dhugaa hojii isaa ibsitu. Artisti Usmaayyoo Muusaatiif Usmaayyoon kaaseta 6 qaba. Yeroo inni hidhaa bahutti walaloo sirbaa kaaseta tokko guutuu qopheessee gumaata baga baate jedhee dhangaa aartiin harka fuudhe jettee ibsiti. Haati manaa weellisaa Abdii Qophee gaafiif deebii OBS waliin taasifteen. Artisti Adam Haaruun namni nama ani nama kan jedhuu fi gaaf tokko namiite jaalalti daguutti jaalalti mootii mataa ofitti Dakeetini madde dattachehiraat Baalamalu qabe abbaan dattachaati Naafisi kammoo hunu eega walitti Na gargaarsan qabne kan ijaan nagartu Takkaalee na toyte olii kannaan deemtu Jaalala baanani akkanaaf dhiyaattu Heerarra dhiyaatte anaaf gaafatamtu kan jedhu kan biroo kenneef. Akkasumas artisti Qamar Yuusufis Finfinnee yaa Finfinnee kan jedhuu fi kan har'a hooba qoonqoo taatee dhugaa ol baasuu fi gad liqimsuu komatamtu. Dhibee kana Abdii Qopheen gaduma taa'ee Finfinnee yaa Finfinnee madda burqaa jennee kan waaqni nuuf kanne ansirraa fagaachuun numa hin taane yaa Finfinnee jedhee walaloosaa waraqaa irratti katabe. Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, madda burqaa jennee kan waaqni nu kenne ansirraa fagaachuun numa taane Finfinnee. Midagduu magaalaa fiixee bareedina dukkana ibsita yaajia goobana magariisa lafa ranganaa fi boona laalisi oogayyo Oromoo simbonaa Finfinnee Finfinnee. Garuu yeroo weellistoonni hedduun walaloo sirba koo abdiitu naaf katabe jedhan hin garru. Rakkoon maaliif laata deebisa barbaada. Artisti Ahmad Kabiraa Abdii Qopheen kaaseta tokko kenneef. Artisti Ali Shabboo kaaseta 2 guutuu barreessee fi kan. Artisti Abdii Habiib sirba Abdii Habiib kan namni carraaqqatu dhiira jedhu isaatu kenneef. Artisti Abraahim Baadiyyaa kaaseta isaa 4 guutuu isaatu barreesseef. Artisti Dr. Alii Birraaf sirba gammachuun fedhii mara kan inni Amaariffaan sirbee fi waa mallee nu dhibe jennee biitaa mirgaa yaa abbaa lafaa badiin kee maali kan jedhu isaatu barreesse. Artisti Fandishee Mul'ataatiifis walaloo sirbaa hedduu qopheesseef. Artisti Hirphaa Gaanfureetiif illee walaloo sirbaa barreesseef jira. Artisti Adinaa Mahaammadiifis sirba yeroo baay'ee weellisuun beekamu michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa kan jedhuu fi Burtukaana Bilchoo oduu dharaa dhugoomsitee jarjartee nama dhiyeessite kan jedhu isaatu barreessee kenneef. Artisti Almaas Abaatee sirbasee afaan Oromoon shaggooyyee walaloo sirbaa isaatu kenneef. Artisti Eebbisaa Addunyaatiifis sirba nu Oromoodha haa nu beekanii kan jedhu walaloo isaatu barreesse. No hin beekamnu alaagaadhaani nu Oromoodha haa nu beekanii nu arrabaan sobaa nu gabroomsanii laamu arrabaa haa nu gowwomsanii. No hin beekamnu alaagaadhaani nu abaahoodha haa nu beekanii arrabaan sobaa nu gabroomsanii laamu arrabaa haa nu gowwomsanii. Weellisaa Abdii Qopheen hireen guutee fi aartii Oromoo hamma ammaa tarkaanfatte ijaan argu baatus
waa hedduu gumaacheera. Yeroo lafarra jiraatetti mul'ata har'aa qabaatee weellistoota durii Oromoo fi kan ammaa Hirphaa Gaanfuree, Daawwit Mokononii fi Sittii Abbaa Duulaa kanneen biroos mana isaa magaalaa Finfinnee jiran dhiphoo ta'e keessatti dahoo godhee hambaa seenaa aadaa fi aartii Oromoo dadhabe hifadhe osoo hin jedhin buufata ta'ee gargaaraaf ture. Abdiin weellistootaaf akka kanneessa mootii argeeti. Gandee inni keessa jiraatu naannoo Finfinnee bakka Raafu'eel qubatee keessummaa keessummeessaa barsiisaa Oromoo gamtoomsaa tokkoomsaa ture. Garee uumee koree qindeessanii buusii mataa isaanii walitti qabachuun akka socho'an gumaacha karaa qabsiisaa ture. Muktaar Usmaan, Hailuu Kitaabaa, Umar Suleemaan, Aadam Haaruun, Ilfinash Qannoo, Maamad Sheekaa, Haloo Daawwee fa'aa kaasuu ni dandeenya. Yeroo namni akka garaasaa ta'uu fi didees gaduma taa'ee walloodhaan namni dhugaadhaa kami akeekkadhu naaf himi addaan wallaalee madaalli naan galle hundinuu nama ennaa miilaan deemu hin beeksisu unkaa malee eenyummaa isaa keessaa hundinuu nama ennaa miilaan deemu hin beeksisu unkaasaa malee eenyummaa isaa keessaa gubbaan hin dhibsu eenyummaa isaa maaliin adda baafna deebii naaf kannaa jedhee waa'ee namaa kana bitaa mirga qabee ijibbannaan kuusaa aartii Oromoo Abdii Qopheen biyyaa deemee biyya Jarman dhaqee xiqquma turee deebi'e. Garuu yeroo as deebuutti jechoota inni dubbate keessaa ani biyya koo yaade Oromiyaa yaade Oromiyaan Oromoo qofa qabdi. Ani dugdoo Oromootiin ijoollee kiyyaaf qota. Ijoolleen koo asheeta nyaatu jechaa maatii isaa abdii itti horaa ture. Har'a garuu namni ijoollee isaa bakka jiranii fi akkaataa keessa jiran garagalee ilaalee hin jiru. Kana malees sirba isaa haa cilaahuu jedhu Usmaayyoof kennee fi kan Qamareef kenne Oromiyaa mootii moototaa jedhus jaalala Oromiyaaf qabu walloon ibse. Yemmuu hayyuun keessaa deemu duufaa taati. Biyyuma keenya obsinee biyya keenya deeffachuu qabna jedhee warra biyyaa bahanillee abdii itti horaa ture. Seenaa kana hedduusaa haadha mana weellisaa Abdii Qophee Aadde Kimiyaa Mahammad irraa gaafiif deebii weellistootarraa kan walitti qabamedha. Seenaan bara baraan si yaadata artistii fi qabsaawaa mirga namaa akkasumas hayyuu seenaa kan ta'e Abdii Qophee. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oburraa Global Network kun qophii gola seenaati. Torbaan qophii biraa qabannee hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Eegaan fiidhatee jiruu lafarratti garaa gajiitiin seenaa faayina gayyaatti. Farati, Radha